السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمت هردفتو تعرفي كيف جمت دعوت توتك يا وروني تاتن هندك السنو والشمهر كفوني سننزل وروني ماكي جالتن ماكي في إبسشا جالتن لايك سبسكرايب شيركو تشوك سنين دقتنا أتشمان اللي يوتيوب كينا وري تكتاتل ترون دكي سنو غلطو ما سننزل ماكين مال أرغتي هرا أكنت شامبارم باج أجرتي تجمعتو قبدي مال تاتي مال أرغتي ودومان لالا جيشودا إبساني مليون توكو جيشودا تيك توكي مليون وات سينيف إساف سبرايز إسا قدو بربادي إني مانا كيس هنجرو سانيفين سبرايز إسا قدو إدا 1 مليون توكو سينيفي ani miliyeena seenuu dadhabe isa dura tiktookii banadhe isa dura feemasii ta'e garuu na duubaa ka'eetini sabskiraayib na duubaa ka'ee miliyeena waan seeneef gammachuun isaa gammachuu kiyyaa jette akkanatti roomaansii hojjettee isa eegaa jirti jechuudha. warroonni dammoo maakii akka maakii jaarsa akka maakii osoo naa kenne way maal qaba jaarsa akka maakii naa kenne jedhina ishee maaliif akka ta'e beetanii maakiin nama biraati ibsishaalleen nama biraati saniifuu ibsishaan isin bira dhufuu hin danda'u yookaan isin maakii ta'uu hin dandeettanii jechuudha. garuu jireenya keessan jiraachuu hin dandeettanii jechuudha akka barbaaddanitti akka sammuun keessan isin ajajetti akka feetanitti maallaqa qabaattan taanaan jaarsa keessan yookaan hiriyaa keessan surprise akkasitti godhuu hin dandeettanii jechuudha. innillee boota isin surprise gootan gammachuudhaan isinirraa kanatti qeebaluu ni danda'a jechuudha. waan san ta'eef isin yeroo baay'ee osoo akka ebaluu san jaarsa akka ebaluu san naa kenne jaartii akka ebaluu san osoo argadhe jette namni jedhu jechuudha. nama sammuu hin qabne jechuudha. maaliif jennaaniin namni tokko nama biraa ta'uu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. riskii nama tokko argatu waan hin dandeenyeef riskiin kanama hundaatu gargar riskiin nama hundaatu gargar waan ta'eef sammuun nama hundaatu gargar jechuudha. sammuu maakiin itti yaadu isin yaaduu hin dandeettan. sammuu immoo ibsishaan itti yaadu dhiirri biraa itti yaaduu hin danda'u jechuudha. maaliif bifa keenya gargar godhe rabbiin? maaliif funyaan keenya gargar godhe? maa ija keenya gargar godhe? maaliif waa hunda qaama keenya kalarii keenya kaan adii godhee kaan gurraacha godhee kaan immoo xiqqoo daalacheessee kaan jechuun bakka hundi isaatu malkii ofii rabbiin ganama isaa katabee jira jechuudha. akkasumatti riskiilleen akkasumatti katabamtee jirti jechuudha. waan san ta'eef namatti hininaa fi nama mabruuk jedhaanii baga gammaddanii amallee jaalalarraan isinii haa badhaasu. dhumni keessan akkanatti jaalalaan ta'u haa ta'u ilmoota isin nagaa jaalalaan kabajaadhaan akkasitti guddistan akkuma isin guddattan jettanii du'aa godhaa malee maal qaba osoo jaarsi kiyya akkas ta'e maal qaba osoo jaartiin tiyya akka maakii taate warri jettan warra akkasiitii fi warra kaaniiniif osoo hin ta'in warra argitanii maal qaba akka jaartii osoo akka ibsi ishaa osoo argadhe yaa rabbi jaarsa akka ibsi ishaa naa kenni warri jettanii minyooti jaarsa namaa tamanyaatan jechuudha. maal qaba osoo akka maakii osoo dhibba dhalattee jiraatti jettanii warri hawwitan warri dhiiraallee jechuudha. mustahiil ka akka isii jiru ka isii caalu jiraachuu danda'a ka isii gadi jiraachuu danda'a ka isii xiqqaatee jiraachuu danda'a garuu waa hundaan ka isii fakkaatu jiraachuu hin danda'u jechuudha. saniifuu jaalala akkana jiru kana waliin ibsatuun isaanii hedduu na gammachiisee jira. saniifuu isin warri jaarsa qabdan yookaan hiriyaa qabdan yookaan immoo kaganaa heerumuu eddan yookaan kaganaa heerumtan minyooti akkasii kana keessaa baatanii minyooti sammuu keessanii jiraadhaa. yaada mataa keessanii gammachuu mataa keessanii jiraadhaa malee gammachuu namaatitti osoo akkas ta'een jedhina ishee. maaliif jennaan namni hundinuu arra waan miidiyaa irratti jiraatuu fi waan lafatti jiraatu tokko miti. maakiin ganaa ibsishaa kaleessuma argitee jechuudha. waan san ta'eef gizee awwala namni wal argu eenyummaanuu gammachuudhaan jaalalaan viidiyoo waraabuu baatus
keessa isaatiitti waa hedduu dabarsaa jechuudha. Waa hedduu dabarsa, waa hedduu gammachuu hedduu dabarsaa, jaalala hedduu dabarsaa jechuudha. Waan ta'eef waan akkasii wanni akkanaa kana baqa miidiyaa marra qofa bichaa jiran jedhina keessaan kan waraabamne kan argitanii miidiyaa irratti hin baane jaalalli isaanii nama hawwisiisu hedduutu jira jechuudha. Waan san ta'eef jireenya keessan jiraattanii argitanii waan isin fakkaatu san jiraachuun hedduu gammachuu isiniif kenna jechuudha. Garuu amma mee akka ibsishaa kana jiraachuu barbaadan akka maakiyoo jiraachuu barbaadan ilma dhiiraa tokko baatee maazim jettee surprise godha jettee deemtee waan tokko bittee si galee osoo inni dammoo keessaa maallaqa kiisii keessaa qabaachuu baate yookaan immoo rakkinni biraa ka irra jiru taate si arrabsa jechuudha. Maaliif ati rakkinni biraa hin hubanneef maakii ilaalteetiin isa surprise gootee jechuudha waan ta'eef si galee ibsishaalleen osoo amma ka'eetiin jaartii isaa zim je'ee lafumaa ka'ee namni biraa amma akka ibsishaan san ta'a je'eetiin waan kiisii isaa keessaa hunda fixeetiin je'e osoo isiin boraas beezaan hin jiru wanti manaa nyaanni manaa hin jiru jetteeni wanti inni godhee sun biyyee nyaataa jechuudha. Maaliif gammachuun qabdu jechuudha. Saniifuu dursa akka ebaluu ta'aatti akka ebaluu sirba morma nama cabsaa jedhe Oromoo yoo mammaaku silaa Oromoon tun waa hunda fixxee jirti mammaaksite waan ta'eef jireenya mataa keessanii jiraachuudha malee jireenya ebaluun jiraate san hin jiraadhan jedhina. Innaa dammoo maallaqni yoo jiraate dhugaa dubbachuuf jireenya addunyaa kanarraa jechuudha namni jaalalli maallaqaan bitama. Sinii galee jaalalli maallaqaan bitamu maaliin yoo jettan jaalalti tun maallaqni tun yoo jiraatte namni jaalalalleen fida. Maaliif jennan waa hunda godhee waan tokko godhee ilmoo namaa gammachiisee maal yoo jedhe namni sun si jaalachuu danda'a. Jaalala isaa san argachuu dandeetta jechuudha. Si galee waan barbaadde gooteetiin nama gammachiisuu dandeetta jechuudha. Garuu yoo maallaqa hin qabaanne nama gammachiisuu hin dandeettu. Teetuufuu hin gammaddu kan nama gammachiisuu isiitiin jechuudha. Teetiifuu iyyuu hin gammaddu. Namni ta'uufiitiif hin gammanne dammoo namallee gammachiisuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Saniifuu dursi maalinni maallaqa hojjetanii qabaachuudha. Saniin booda gammachuu akka barbaaddetti gammaddee jiraachuu hin dandeetta jechuudha. Si galee waan san ta'eef wanta asirratti argitan kun hundinuu wanta argitanii abbaan fe'e maallaqa yoo qabaate wanta godhuu danda'u tokko jechuudha. Wanta kana godhuu nama danda'u jechuudha. Waan san ta'eef minyooti namaan tamanye inaa dhugaa dubbachuuf illee baay'ee tiktokii kanarratti akka ibsishaa osoo jaarsanaa kenne akka maakii osoo taatanii maal qaba osoo akka ibsishaa taatanii warri jettan jechuudha. Maayyimnaachuun naanta sammuu keessan qaraa ishee waan hin taane. Saniifuu dhaamsi kiyya har'a kanarratti raawwataa maaliif jennaanini jireenya mataa keessanii jiraadha. Namatti hawwuu dhiisaa. Maaliif gubata mana keessaa abbichumatu beekaa jechuudha. Ilmi namaa jaarsa ofii gammachiisu alatti gammachiisu keessa isaa maal akka ta'e isa qofatu beekaa jechuudha. Yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti nama hedduu hawwitan jechuudha. Tokkoffaa ijoollee miidiyaa yuutuubii fayyadaman kana jechuudha. Garuu keessi isaanii akkasii miti. Gubbaan isaanii akkasaa ta'u malee keessi isaanii akka itti jiran isaantu beekaa jechuudha. Waan san ta'eef gubata abbichatu beeka jedhanii waan san ta'eef baay'ee hawwinaa haga viidiyoo biraatti tola garuutti nagaannaa turaa.